Jirtuu nagaanii fi jaalalli araarri waaqayyoo hedduu fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo hundumti keessanuu har'a mootuu wanta tokko yookiin wanta lama walii ilaalla jechuudha. Wanti nu walii ilaallu kuni YouTube chaanaliin keessanii copyright claimidhaan yoo tuqamee jiraate YouTube chaanalii keessan adagaarraa oolchuudhaa fi copyright claimii kana akkamiin ofirraa baasuu dandeenya isa jedhuu fi walitti mul'ifna jechuudha. Kanaafi namoonni baay'een waa'ee copyright claim kana barsiisanii jiran jechuudha. Amma as keessatti kana dursa jechuudha. Namni YouTube channel kanaa fi haroo taate subscribe like gochuudhaan gara YouTube channel keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Itti aansee ammootu namni amma fakkeenyaaf asirratti viidiyoon kuni copyright claim qaba jechuudha. Copyright claim jechuun isaa yaa'u sirba namaa fayyadamu yookiin kilaasikaalii namni bira chaanaloonni gurguddoon biraatti fayyadamanitti fidanii itti fayyadaman yoo gaafa asirra gadhiisanii copyright claim namatti fidaa jechuudha. Isa kana ofirraa balleessuudhaa fi sisteema kamtu jira? Amma viidiyoo kanas irraa balleesseera jechuudha. Viidiyoo kanallee natu irraa balleessee viidiyoo kanarratti ammootu sagalee itti jijjiire jechuudha. Sagalee YouTube chaanaliin nuuf eeyyama irratti jijjiire amma copyright kan jalqaba san akkamitti akka balleessuu dandeenyu jechuudha waliin ilaalla. Viidiyoo kamii irratti kaasee isinitti agarsiisa. Viidiyoo kanarraa copyright claimidha jechuudha. Copyright claimidha asirra copyright jedhera malee isa kanarraa kaasee isinitti agarsiisa jechuudha. Akkamitti akka irraa kaasuu dandeettan isa kanarraa kaasee isinitti mul'isa jechuudha. Kanaafi namni YouTube channel kanaafi haarawaa taate yookiin ammootu bakka geemii kana argaatan viidiyoo geemii kana ittiin taphatameera TikTok irraa fidanii asirra gallakkifamee jira jechuudha. YouTube viidiyoon kuni TikTok irraa fuudhamee asirra gallakkifamee jira. Maal godhe copyright claim itti kennee jira. Namni usuu isaan taphataa jiranii innaata isaan taphatanii kanii namni hedduu akkuma sanaan dafaniiti fuudhanii gadhiisaniiti. Akkanatti deebisee isii irratti ammootu copyright claim ergee jira jechuudha. Kanaafi isa kana jalaa ooluudhaaf hafuudhaaf baasuudhaaf copyright claim jalaa viidiyoo kanarratti hojjedhee isinitti agarsiisa jechuudha. YouTube studio keessaan osoo taane YouTube studio Chrome studio keessaanii isin barsiisee isin agarsiisa jechuudha. Na kanaafi nafaana ta'a isin jira obboleeyyan koo. Jalqaba kanatti akkuma gara Chrome dhuftaniini iddoo duwwaa kanatti yoo namni akkanatti yoo isin hin finne ta'ee iddoo duwwaa kanatti youtube.com jettanii barreessitan jechuudha. Amma barreessuun narraan eegamu ijoolleen baay'inni keessan hin beektan jedhee yaada jechuudha. Innaa erga isa tuxxaniin booda akkanatti isinii fida jechuudha. Erga inni akkanatti isinii fidee tuqaa sadii kana tuxxaniiti desktop site gochuu qabdan. Maal godhuu qabdanii? Gubbaa kanarra jechuudha kun gubbaa kanarratti desktop site tuqaa sadii sanniin tuxxanaa achiin booda as dhuftu. As dhuftanii achiin booda maal gootu? As cituttu jechuudha. Desktop site gootanii kaataniiti ergasiin booda desktop site jechuun akka kompiiteratti garaa YouTube keessanii bal'isee akka isinitti mul'isuuf jechuudha. Ergasiin booda erga dhuftaniin booda maal gootu isinitti fakkaate as dhuftu jechuudha. Kun profaayilii keessa irra dhuftanii achi tuttu jechuudha. Garas achi tuqattu. Erga achi tuqattaniin booda maal isinii fida? Asitti garjala kanatti jechuudha. Isa yoo tuttanii jettanii akkuma isin tuttanii your channel fi your channel isa jedhu kanaa fi your channel isa jedhu kanaa fi akkasuma YouTube studio isa jedhu kana isinii fida jechuudha. Isaan lamaan kanneen keessaa YouTube studioon kun ammootu yoo al takka tuxxanii fuudhee YouTube studio originalii qafoorraa irra sin fida. Akka isarra sin finneef maal gochuu qabdan? Your channel isa jedhu san tuxxan. Your channel isa jedhamu kanarra tuxxan salphamatti dhaquuf jechuudha. Your channel isa jedhamu sarra tuxxanii achiin booda maal gootanii asitti isin fida jechuudha. Kun customize maal isin fide?
customize channel isa jedhamu xiyyaan boodaa isin mul'isaa deemaa kana ilaalaa tuttu jechuudha. Customize channel isa jedhu bira isin fida. Isa tuttani gaafa isin tuttanii YouTube Studio Chrome keessatti isin deebisa suma jechuudha. Gara biraa isin naqin. YouTube Studio Chrome irraa akkanatti isin fida jechuudha. Yeroo kana isin teessanii eegdu. Agarni isin seessisuuf kiyya connection fixnati guddaa waan hin qabnee fi dafee isin fiduu dhabuu danda'a jechuudha. Iddoo kanatti akkuma inni as isin fide maal gootan jechuudha. Iddoo olii kanarratti tuttanii jechuudha hundumti keessanuu. Bootatti amma xiyyaadhaan ani harkisee isinitti agarsiisaa jiru sana mallattoo viidiyoo isaa irratti tuttu jechuudha. Yookaan immoo isa irratti tuttu. Erga isa irratti tuttanii kaatanii booda kunooti iddoo tana jechuudha. Isa irratti tuttan. Isinii gala jedhee yaada iddoo kanarratti yoo isin hin mul'anne illee ta'e kunooti. Mallattoo kamirratti tuttan kunoo kanarratti tuttu jechuudha. Isa tana profaayilii keessan gadirraa asirra tuttu jechuudha. Erga isa tuttaniin booddee maal gootu? Erga isa tuttaniin booddee jechuudha. Fidee maal isin godha? Viidiyoo keessan hundumaayyuu viidiyoo isin irra gadhiiftaniittanii isinii fida jechuudha. Tartiiba dachaasee. Amma viidiyoon copyright irraa qabu viidiyoo kana hojjedhee isin mul'isa jedhee jira kunoo viidiyoo geemii taphatameeru kana hojjedhee isinitti agarsiisaa jedhee jira. Copyright kileemii 5 ofirraa qabdi tokkicha bichaa hojjedhee isinitti agarsiisaa jechuudha. Viidiyoon kuni TikTok irraa dhufee jira. TikTok irraa dhufee geemii taphatamerraa TikTok irraa dhufee asirra gallakkifamee jira jechuudha. Inni kuni maaliin tuqameera jechuudha. Copyright kileemii itti kenneera jechuudha. Kileemii kana kunooti yoo laaltan ta'e afoo kanatti kunoo copyright kileem jedhee jira. Niila kunoo viidiyoon kana copyright kileem jedhee kenneef jira jechuudha. Copyright kileemii kana akkamiin kaasuu dandeettan laata kan jedhu waliin ilaalla. Maal gootan? Isuma copyright kileem jedhu kana al tokko tuttan jechuudha. Isima copyright kileem jettu sana mata basii tuttane asuma. Isima san tuttu. Isima san erga tuttanii booda barreeffama akkana jedhu isinii baasa kunoo. Barreeffama kana jedhu isinii baasa jechuudha. Isbillee baay'ee isin barbaachisu. Innaa maal gootu? Asitti say details kan jedhu say details kan jedhu kana tuttu. Al tokkoof say details barreeffama say details kan jettu sana isiisan tuttu jechuudha. Ergasii tuttaniin booda bal'isee mana keessa isin seensisa. Viidiyoo san keessa isin galcha jechuudha. Maal isin godhaa? Viidiyoo san keessa isin seensisa jechuudha kunoo kanatti. Viidiyoo kana keessa erga isin seensisee maal jedhee jira? Copyright iddoo baay'ee qaba jechuudha. Iddoo baay'ee jechuudha. Daqiiqaa 4 fi sekendii 9 irratti illee qaba. Daqiiqaa 5 fi sekendii 8 irratti illee copyright qaba. Daqiiqaa 1 fi sekendii 6 irratti illee copyright qaba. Daqiiqaa 1 fi sekendii 2 irratti illee copyright qaba. Isinii mul'ata jedhee yaada jechuudha kunooti. Ila kunoo. Daqiiqaa asitti illee daqiiqaa 2 fi sekendii 42 irratti illee copyright qaba. Asitti illee daqiiqaa 3 fi daqiiqaa 3 fi sekendii 42 irratti illee copyright qaba. Daqiiqaa 8 fi sekendii 22 irratti illee copyright qaba jechuudha. Innaa daqiiqaa 9 fi sekendii 24 irratti illee copyright qaba jechuudha. Asitti illee daqiiqaa 6 fi sekendii 7 irratti illee copyright qaba. Copyrightiin guutameera jechuudha viidiyoon kun akkuma jiru. Argitaniittu. Isaan guutame yookiin ammoo sagalee biraa ittiin galchine. Sagalee hin jijjiirra. Akkuma achirraa waraabamee dhufee asirra jijjiirame wanna godhamee jira jechuudha. Isa kanneen akkamiin ofirraa balleessitu kan jedhu waliin laalla. Maal gootu seetan? Erga inni akkanatti isinii fideetii maal gootu? Sagalee hunduma muutii gootu gisee tokko jechuudha. Hin balleessitu. Sagalee isarratti jedhanii sirbanii maal jedhan sana gisee tokko balleessitu jechuudha. Isa kanneen balleessuudhaaf maal gootu? Kunoo tas dhuftan naxabxaabii 3 kana tuttu. Naxabxaabii 3 kana tuttu jechuudha kunoo asirratti. Afoo kanarratti isinii afoo viidiyicharra jirtu waan ta'eef isa kana tuttu. Erga isa san al tokkoof tuttaniitiin booda
barreeffama sadiin kanneen isinii fidaa jechuudha. Barreeffama sadiin kanneen isinii fida. Time out sigmen jedha. Asitti maal jedha? Repolation Senger jedha. Muuti Senger jedha. Ishi isaan kanneen keessaa muutuun kamii irra tuxxan isin fakkaata? Mircaa sadii achirratti isin dhufe kanneen keessaa kamii irra tuxxu? Kanarratti yoo tuxxanii jettanii irra deebisina dhageessisi jedha jiru. Mee isarratti tuqeetii iddoo kamiffaarra akka kenneeru isinitti mul'isaa qo'e. Isarra tuxxu. Na haganni isinii dhufuuf hedduu jechuudha. Soqaa jira waan ta'eef. Garaa isaa banee viidiyoon suni kilaasikaalii yookiin sagalee kamiffaarratti akka isin kennee jiru tuqee qayyii mul'isee isin mul'isa jechuudha. Kunoo bahe jechuudha. Iddoo inni natti kennee jiru kunooti naa ibsee jira. Diimaan ila kunoo argaa jirtu. Diimaan natti ibsee jira jechuudha iddoo kanatti. Kunooti. Iddoo kana diimaan na ibsee jira. Iddoo sana kaasuudhaafi maal gootu seetan? Fiiddaniitii sagalee yookiin ammootu asitti dhuma kanarratti jechuudha. Kunoo yoo argaa jirtan ta'ee hin argitan jedhee yaada. Mallattoo muuziqaa jirti kunoo. Argaattan hundumti keessanuu. Mallattoo muuziqaa kunoo laala. Mallattoo muuziqaa isii tanarratti tuttu al tokkoof gidirgootu jechuudha. Isa san tuxxanii maal gootan? Sagalee itti jijjiirtu. Sagalee YouTube chaanaaliin nuuf eeyyama itti jijjiirtu jechuudha iddoo sanatti. YouTube chaanaaliin kamiin fan yoo isii tuxxanii jettanii kunoo kanni isa kanni isinii baasaa jechuudha ila kunoo. Sagalee muuziqaa YouTubein free godheeti. Copyright tokko malee waan kamiin malee free godhee nuu kaayerotu jira jechuudha YouTubein kunoo. Isa kana maal gootan? Isuma sana tuxxuu jechuudha kunoo asitti. Ila fakkeenyaaf isa kana jechuudha. Amma maal godhaa? Akkana nuu kennee jira. Hin maxartan sagalee isinitti tolu keessaa maxarattan jechuudha. Akkas godhaa maxartuu. Sagalee isinitti tole bareedduu laaltanii irratti tuxxu jechuudha. Akkasitti tuxxu. Sagalee maxartuu jechuudha. Ergasii booda sagalee maxartanii maal gootu? Akka irratti dhaattu jechuudha fuutanii. Daqiiqaa 4 ta'uu danda'a. Daqiiqaa 5 ta'uu danda'a. Fuutanii maal godhattanii? Ergasiin booddee yoo sagalee bareedaa argattanii jecha adii jettu sanarratti tuqattanii. Jecha adii jettu kanarratti tuqattu jechuudha. Jechatti adii jettu tanarratti tuqattu. Isinii gala jedhee yaada. Erga isii irratti tuqattaniin booda inni nuu maal godha iddoo sana fida jechuudha. Maal godha jechuudha kunoo akkuma argitan kana jechuudha kunoo. Fidee ilaala kunoo argaattu miti. Qara diimaa nu kennee jira iddoo tanatti. Diimaa nu kennee jira. Amma deebi'eeti maal godhee kan qara nu kenne sana balleessee kee kaan nu kennee jechuudha. Isa sana sagalee yoo jijjiiruu barbaadanii yookiin qannasuu yoo barbaadanii naxabxaabii kana tuttu jechuudha. Tuqaa san tuttu bakka achiin booda sagalee vaalaansii isaa akkam akka jijjiiruu dandeetta isinii dhufa jechuudha. Innaa akkasitti itti galchitu. Ergasiin booda eega akkas gootanii kaataniin booda erga inni akkanatti isinii fidee bootaa tanarraa itti isinii kennee wanta isin barbaada erga akkasitti bootaa copyright isinii kenname sana isinii kennee booda maal gootu? Asirra dhuftanii seef jecha jettu tana tuxxani. Jecha seef jettu tana gubbaa olirratti jecha seef jettu tana tuxxan jechuudha al tokkoof. Jecha seef jedhu sana yoo tuxxanii jettanii sagalee isitti galchita suni achirra qabata jechuudha. Achirratti qabata jechuudha sagaleen suni. Ergasiin booda YouTubein maal ta'a? Natsaa ta'a jechuudha. Seefii tana tuxxu asitti. Ergasiin booda seefii yoo isin gootan asitti illee deebitanii maal gootu? Seef gootu. Bakka
maal jalqaba inni seef gochuu jalqaba jechuudha. Achiin booda maal isinii godha, maal isin gaafata waan biraa. Amma deebi'ee maal godhe jechuudha. Kunoo yoo argaa jirtan ta'e asitti isinirraa kaasee hin jiru. Fakkeenya asirra jala kanatti isin mul'ise isinirraa kaasee hin jiru. Beekaa. Kana beekuu qabda. Wanti inni godhaa jiruuf maaliif kunoo iddoo kanatti ganaa seef godhaa jira jechuudha. Hojjetaa jira kunoo asitti. Video editing is in progress jedhaa jira. Ganaa hojjetaa jira yookiin seef walii godhaa jira viidiyoo sana jechuudha. Isa waan godhataa jiruuf akkas godhaa jiruufi isin maal gootu? X tuxxanii keessaa baatan jechuudha. Tuxxanii keessaa baatanii deebitanii yoo itti deebitanii no copyright jedhee isinitti agarsiisa jechuudha inni no. Akkasi keessaa baastanii copyright irraa haala kanaan of eeggachuu YouTube chaanaalii keessan eeguu hin dandeessan jedhee. Naga jirtu nagaa fi jaalalli haraarri waaqayyoo iddoo fi kallattii lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jedha obboleeyyan koo. Hundumti keessanuu har'aa wanta ta'e waliin laallee kaanirra jechuudha. Waa'ee copyright claimii laallee kaanirra. Itti aansee copyright claimiin wanta akkamiirra akka nutti dhufuu danda'uu fi akkamiin nurra gahuu akka danda'u bal'inaan ilaallee jirra jechuudha. Isa kanaa fi wantoota isinitti agarsiisaa ture haalota saniin laaltanii sirreeffachuu dandeettan jechuudha. Maaliifuu an bal'isee garaa isaa keessa seeraan suuta barsiisee isinitti agarsiisee jira waan ta'eef inna kanaa fi hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jamaal taatan hundumti keessanuu viidiyoo YouTube chaanaalii kana subscribe shareidhaan koomentiidhaan na waliin ta'a isin jedhaan na jajjabeessa. Viidiyoon gaafa laayikiin qabaanne nama dabbaraa deema jechuudha. Maal wanti ati hojjettu irratti laayikiin jiraachuu qaba. Laayikii yoo hin qabaanne ta'e akkuma beekamu baay'ee isaa isin dabbaraa jechuudha. Namoonni YouTube chaanaalii kanatti dhuftanii haarawaa taatanii dhuftanii jechuudha. Akkasuma barumsa baay'ee argachuus yoo barbaadan ta'e barumsa baay'ee argachuu yoo barbaadan waan ta'u ta'e iddoo doon milikitii jechuudha. Doon milikitii jechuun kunoo akkuma amma isinitti agarsiisaa jiru kana iddoo sana tuttuu jechuudha. Akkasii fi isiniin jedha YouTube chaanaalii kanaaf warri namni haaddisii taate namni haarawaa taate wallaaltan jedhee yaadu akkuma na jala seentanii laaltaniini akkuma na jala seentaniini jechuudha. Kunoo asitti iddoo jechuudha. Iddoo isinitti agarsiisaa jiru kana asitti tuxxani. Yoo tuxxanii jettanii all milikitii yookiin doon milikitii kana all gochuusaa hin dagatinaa isin jedha. Maaliifuu barumsaan barsiisuu fi wanti an hojjedhu kamiinuu akka ariifatee isin bira qaqqabu yoo barbaaddanii akkanaan doon milikitii kana irratti raayitii godhattanii akkanatti deebistanii jechuudha. Inna kanaafi viidiyoo baay'ee barumsa baay'ee of keessaa qabu qabadhee isiniif dhiyaadha. Akkasuma wantoota biyya keessa jiran wal qabatee wantoota garaagaraa isin qopheessuudhaaf qophii xumureera jechuudha. Innaa kanaaf eessa kana daawwachuudhaaf fi doon milikitii irra godhaa na daawwadhaa isiniin jedha. Itti aansee ammootu yeroo itti aanu ammootu waa'ee reused contact waan jedhuun walitti deebina jechuudha. Reused contact jechuun maal jechuudha? Maaliif akkasin nu adaba? Maaliif adabamna reused contactidha waan jedhuuni walitti kan deebinu ta'a jechuudha. Namoonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan namni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taate subscribe godhi, like godhi, comment barreessi. Comment sun barreessin yaadi qabdu sunaaf hin kaa'in hin bahin. Like ammoo na jajjabeessa. Akka dafaa hojjedhu na taasisa waan ta'eef. Kanaafi viidiyoo barumsa qabu baay'ee qabadhee isin dhiyaachuu nan danda'a. Barumsi kenna kan har'aa kana fakkaata. Obboleeyyan koo hundumti keessanuu akka irraa barattan abdii guddaa isin biraan qaba.
kanatti aansee ammoo waa'ee reused content illee qabadee isin dhufa jechuudha. Copyright waa'ee copyright claim copyright strike barsiiseera jechuudha. Copyright strike kana eessa akkamitti argattu yeroo hunda yoona jala seentanii jechuudha. Yeroo hundumaa yoona jala seentanii jettanii na jala seentan fakkeenyaaf proogiraamii kiyya jala yoo seentanii as dhuftu yoo dhuftanii jettanii akkana ooftu dalga kana ooftaniiti pileeylistii kana dhuftan jechuudha. Pileeylistii kana hin tuttu koomeediin hin jira barumsi aappii illee hin jira akkasuma hojii yuutuubii isso me cara kanaafi hundumti keessanooyyuu wantoota hin barbaachifne viidiyoo namaarraa sirriitti of eeggadhaa. YouTube chaanaaliin bara 2023 kana wanta nama yaachisu baay'ee fidee jira jechuudha. Seera baay'ee jijjiiratee jira. Kanaafi isin of eeggannoodhaan YouTube chaanaalii keessan bareechaatii hojjedhaa. YouTube chaanaaliin wanta akka abdiqaatti ittiin milkaa'uu dandeettan haadhan guddanne haadha namni naa daawwataa hin jiru jettaniiti abdirraan kutina gadi fageenyaan hojjedhaa. Namoonni biiliineera irraan ta'anii namoonni ittiin guddatanii jireenya isaa ittiin godhatanii jiraataaran baay'eetu jira jechuudha. Kanaafi hundumti keessanuu namoonni kan jalqabdanis kan hojjettanii subscribe kuma tokko seera isaa guuttanis nu daawwachuu jirtanii jettanii abdirraan kutina. Namni 5 illee haa daawwatu, namni 50 illee haa daawwatu. Saantibii naa buusuu dide saantibii naa buusaa jettaniiti abdirraan kutina. Maaliifuu hojiin isaa hojii akka geemiiti waan ta'eef wanta fakkeenya akka nigidiiti. Nigidiin gaafa tokko si kaasa, gaafa tokko ammootu si kisaarsa jechuudha. Gaafa si kisaarsee daftee humna godhachuu dhabuu dandeetta. Gin gaafa achi iddiliilaan gaafa akka iddilii ta'eeti si hawwaate nigidiin kan keessu si hawwaate waan sirraa ka'u ta'e waan bareedaa ittiin hojjetta ittiin jijjiiramuu dandeetta. Gin yoo si kisaarse yoo abdii si kutachiisa amma tokko humna dhabda jechuudha. Akkasuma YouTube illee ammaaf humna dhabuu dandeetta, ammaafi itti dhiphachuu dandeetta, si dhiphisuu danda'a. Gin gana namoonni miiliyoonaan 100,000 yeroo si hordofutu dhufa. Gana umurii qabda, gana ilmoo godhatta, gana jaarta, gana rifeensa gurraacha kana adii jijjiirutu jira. Gana ilmoo keetii arguu dandeessa. Kanaafi abdii suurraan kutatanii hojjedhaa. Akka ittiin milkooftaniif tattaaffadhaa. Namaan waliigaltee namaa godhaa. Gaafa namaa waliigaltee wanni si dhibu hin jiru, wanti sitti ulfaatu hin jiru. Takka wanti sitti ulfaatu hin jiru. Gin yoo namaa waliigaltee hin qabne ta'e ittiin milkaa'uu hin dandeessu. Enumaa ittiin milkaa'uu hin dandeessu. Nama jaaladhu, nama barbaadi. Shamaras hin jedhin, dhiiras hin jedhin. Hojiin keenya tokkicha, ilaalchi keenya tokkodha waan ta'eef dhimma walii kan qabu nama tokkoof tokko bichaadha. Ittiin saalfatiin diraamaa fi koomeedii, sirba, faarfannaa wanta sammuun keessi fedhe gallakkisuuf itti hojjechuu ittiin hin saalfate, ittiin hin qaane. Kun miidiyaadha waan ta'eef ittiin saalfachuu qabu. Wanta barumsa namaaf ta'a jettee yaaddu irratti hojjetu. Kanaafi hundumti keessanuu wanta barumsa dhala namaati. Wanta ittiin nu saalfachiisu nuuf hin kennine waan jalqaba. Jaalateen uume, jaalatee wanta baay'ee nurra kaa'ee jira. Wanta namni keenya itti wal barsiisuu dadhabbiif duuba hafne wanta baay'ee nuuf jira. Kanaafuu wanta baay'ee baran wanta jechuun
injira dhahata keessa wanti barattu jira. Safuudha jennee deemna. Safuu keessa illee waan baay'ee barattu jira. Wanti safuu ta'e kam, wanti safuu hin taane kam jedhi gargar baasi. Jecha dubbattu kamiinuu itti hin qaane. Gin wanta namni ittiin si jibbu hin dubbatin. Wanta namni ittiin sirraa fagaatu hin dubbatin. Matuma jechuudha. Innaa akka obboleeyyummaatti, akka obboleetti kootti, akka obboleessa kootti dhaamsa hin qabu kana jechuudha. Kana caalaa ganaa deemna, ganaa guddan. Abdiin kunnuu abdiin kutinaa. Jabaadhaa dalagaa, jabaadhaa hojjedhaa. Isiniin jedhaa hunduma keessanuu baay'ee isin kabaja, baay'ee isin jaaladha. Iddoo guddaa isiniif qaba. YouTube chaanaalii kana subscribe gochuu maatii kiyya ta'utti hin dagatina. Gochaaf jecha hojii wantoota ajaa'ibaa ta'an ganaa irratti hojjedha waan ta'eef akkasi qaqqabuuf yoo barbaadde maal godhi? Iddoon milikitii tuqii gara maatii kootti dabalam. Yaada qabdu koomentii jala naa barreessi. Waan hojjechuu qabu naaf ibsi. Kana isin jedha. Iddoo nagaa naa turaa.